Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalee dhangaa lubbuu, hundumti keessan lafaa fi bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu sagada waaqummaa maal jechaa sagannaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Namni hundumtiyyuu waan kana beekuu qaba. Kuni kutaa tokkoffaadha. Dabalataan waa'ee sagada waaqummaa kutaalee itti aanu keessatti bal'inaan ni baranna. Jalqaba irratti garuu namni tokko sagada gaafa sagadu gaafa Waaqayyoodhaaf jilbeeffatu, Waaqayyoodhaaf bitamuusaa gaafa ibsu calliseetuma yookiin akkasumaatiin kan sagadu osoo hin taane maqaa Waaqayyoo waamee sagaduu danda'utu irra jiraata jechuudha. Wanti inni waamee sagadu kunis immoo jireenya isaa kan eebbisiisu, diina kan gubu, fayyina kan kennu, jireenya namaa kan eebbisu, humna Waaqayyoo kan of keessaa qabu jechoota maqaa Waaqayyoo kana fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Namoonni tokko tokko ni saganna gaafa jedhan yaadni isaanii harkaa bittinnaa. Bakka adda addaa yaadu. Garuu sagadaa qalbiin isaanii ni faca'a jechuudha. Kana kan godhu diinadha. Diinni immoo akka nuti sagannee Waaqayyo irraa eebba hin arganneef, akka isa hin mo'anneef, humna Waaqayyoo akka hin arganneef kana raawwata. Kana akka hin taaneef yaada keenyan faca'uu dhiisnee sa'aa sanitti waa'ee sagadaa sana qofa yaadaa jechoota amma isinitti himu kana fayyadamaa waamaa sagaduu danda'u isinirra jiraata. Yoo isin jechan amma isinitti himu kana waamaa sagaddan qalbii keessan sassaabuudhaan, qalbii keessan jijjiirrachuudhaan, laphee keessan gara Waaqayyootti deebitanii sagaddan diinni ni gubata, jireenya keessan keessaa ni baha, yeroo sana mallattoo isiniif kenna. Mallattoolee yeroo isin sagaddanii isinii kennu tokkoffaan qaama keessan akka waan mixiin yookiin raammoon keessa deemuutti isinitti fakkaachuu, isin sururuu, isin gubuu, akka dhagaa ta'uu, qorra isiniin jechuu, bowwoo mataa fi kanneen kana fakkaatan kan isinitti dhaga'amu, kanneen kana dura hin qabne irraa kan isinitti mul'atu yoo ta'e qaama keessan keessa diinni jiraachuusaa agarsiisa jechuudha. Kanaafuu maal jennee sagannaa kan jedhuu fi gabaabumatti gaafa sagada keessa sagaddan kan isin jettanii sagaddan jechoota amma isinitti himu kanadha jechuudha. Gaafa sagaddan garuu mana keessan keessatti minxaafirra siilii fuulduratti ta'uu qaba. Minxaafirratti immoo siilii qulqulluu Mikaa'elii yookiin fannoo gooftaa yookiin immoo macaafa qulqulluu yookiin macaafa kadhannaa gootanii hadda keessaniitiin irratti kuftanii sagaduu qabdan. Gaafa sagaddan immoo jalqaba gara sagaduutti osoo hin deemin hafuuronni qaama kiyya keessa jirtan jechuudhaan hafuurota adda addaa, hafuurota xuraa'oo maqaa isaanii waamtanii maqaa Waaqayyootiin, maqaa Sillaaseetiin jireenya kiyya keessaa, qaama kiyya keessaa bahaatii adda kiyya irratti hidhamaatiin afaan sagadaa dhukachuu fi miliquun osoo isiniif hin danda'amin maqaa Waaqayyootiin afaan sagadaa hidhamaa Waaqayyo isinaa hidhu jettanii sagaduu qabdan. Erga sagada sana fixxanii booda immoo kadhannaa keessan kadhattanii hafuuronni hamoon afaan sagadaa turtan adda kiyya irratti hidhamtanii jirtan maqaa Waaqayyootiin si olitti hidhamaa jettanii abboomuu qabdu. Kanaafuu maal jedheen sagadaa kan jedhuu fi barreeffamaanis isiniifan kaa'aa kanneen kana jennee sagaduu qabna jechuudha. Abbaaf nan sagada. Ilmaaf nan sagada. Hafuura qulqulluuf nan sagada. Yeroo sadi jechuu qabdu. Erga kana fixxanii galanni abbaaf haa ta'u, galanni ilmaaf haa ta'u, galanni hafuura qulqulluudhaaf haa ta'u. Kanallee yeroo sadi irra deebitanii yoo jettan baay'ee gaarii. Halleluuyaa abbaaf, halleluuyaa ilmaaf, halleluuyaa hafuura qulqulluuf. Eebba isaa kan nuuf kenne, humna isaa kan nu baay'ise, hanga yeroo kanaatti kan nu dhaabe,
karaa gaarummaa isaarra kan nu qajeelche, yeroo kanatti tolummaa isaan kan nu eege, karaa isaa ifarra kan nu qajeelche, qulqulluu Waaqayyoo, qulqulluu jabaa, qulqulluu isa jiraataa, qulqulluu Ilshaadaay, qulqulluu Adoonaay, qulqulluu Yaawee, qulqulluu Tsaba'oot, qulqulluu Iyesuus, qulqulluu Kiristoos, qulqulluu Amaanu'el, ilma dubaroo Maariyaam, kabajniif galanni siif ta'a bara baraan amiin jechuudhaan jecha kana waamaa sagaduu qabdan jechuudha. Walumaa galatti saganni kun yoo lakkooftan bara baraan amiin hanga jedhutti lakkoofsan 28 jechuudha. Saganni kun sagada waaqummaa 28 isa jedhamudha jechuudha. Saganni waaqummaa kun yeroo 41 kan sagadamu jira. Yeroo 64 kan sagadamu jira. Kan biraas lakkoofsa isaa yeroo biraa isinitti hima. Jalqaba irratti garuu namni hafuura hamaa mo'achuudhaaf jalqaba waa'ee sagada waaqummaa barate tokko jalqaba irratti sagada kana dursee sagaduu qaba. Hafuuraan yoo cimaa deeme maalummaan sagada waaqummaa kun gaafa isaa galaa deemu garuu sagadawwan kan biroon jiru isaanis isinitti hima. Jalqaba irratti garuu inni kun murteessaa waan ta'eef hundi keessanii jabaattanii sagada waaqummaa kana sagaduu danda'u isinirra jira. Sagada waaqummaa kana akkaataan amma isiniin jedhe kanaan jilbeenfattanii adda keessanii lafa tuqxanii yookiin macaafa akkan jalqaba isiniin jedhe tuqxanii kan sagaddanii fi dhumarratti hafuura hamoota jireenya keessan keessa seenanii sin rakkisaa turan sana maqaa Waaqayyootiin hidhame jettanii maqaa Sillaasiitiin si walitti hidhamaa jettanii yoo abboomtan bifa kanaan hafuurota kana hidhuu ni dandeessu. Namni amantaa hanga ija sanaaf caayyoo qabaate tulluu kanaan buqqa'ii kootu jechuun ni danda'a jedhee wangeela irratti akkuma barreeffame jireenya keessan keessatti hafuurri hamaan seenee tulluu kan isinitti taasise. Jireenya keessan kan isinitti ulfeesse sagada waaqummaa kanaan ofirraa salphisuu dandeessu. Guutumaa guututti laphee qulqulluun gaabbii galtanii sagada kanneen sagaddu taanaan diina keessan injifachuu ni dandeessu. Yeroo itti aanu immoo sagada waaqummaa namni tokko sadarkaa hafuuraan gaafa cime kam sagaduu qaba kan jedhu kan abbaa 41 immoo isinitti hima. Waaqayyo isin haa gargaaru, Waaqayyo isin faana haa ta'u. Qophii sanaan hanga walitti deemnutti nagaan tura. Wasibaat Lexaabeer.